jirra itti fayyadama nutillee warri ummata kana sagalee ta'u qabsoo kenna itti fufna sagalee oromoo ta'u itti fufna jaalattanii jibbitanii isinit tole isinit toluu baate isin aarsee isin aarsuu baate bishaan qorraa itti dhugaa bishaan qorraa wanti isin fiddan takkan jiru oromiyaa keessatti injifannoon isin waraana adda bilisummaa oromoo hinjifattan takkallee hin jiru jaalattanii jibbitanii warri kaleessa ashangulliiti abiyyii turtan ammas footoo isaa qabadhaa olii gaggulufa nuti har'as taanaan dhugaa ummata irratti itti himna lolli oromiyaa keessa jalqabame dhaabbachuudha qaba ijoolleen oromoo oromiyaa keessa jirtan waraana adda bilisummaa oromoo irratti wayita abiyyii waraana bobbaasu kallattii garagaraatiin informeeshina kennuu qabda barreessi feesbuuk irratti poostii godhi adada abiyyii waraana bobbaasun barreessi poostii godhu gizeen geettee jirti yeroon amma geettee jirti dhugaa siif himaan gizee inni humna isaa ijaaree waraana kana balleessadee murteessu ummanni oromoo ammoo waraana kana waliin dhaabachuudha qabda qawwee qabattee loluu miti bar informeeshina qawwee caalu yeroo abiyyii waraana bobbaasu makiinaa meeqa ka bobbaase magaalaa kam keessaa garamitti akka isaan deemaa jiran qofa isinirraa barbaada oromoon waraanni adda bilisummaa oromoolee tanuma qofa barbaada sadiin gara kaanitti waan dhufaniif argatanii jechuudha isii tana qofa wanti oromoo barbaachisu kanaaf oromoo qawweedhaan injifachuun hin danda'amu waraana adda bilisummaa oromoo eenyu akka waliin jiruun beeytan isin martu ummanni oromoo bal'aa waliin jira hayyoonni oromoo biyya alaa kana keessa jiran hundi isaanii waliin jiran gaafa isaan araara jiran itti gammannee turre araaran barbaannu qawweedhaniimi hin danda'amu qawween jennaan jechuudha deebitanii araara godhu yoo didame ammoo ummata kee kadhumaa jiruus sagalee ta'e kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana share godhaa warroonni amma haarawaa dhuftan follow godhaa bakka forwaayilii kiyya kana taqtaq godhaa follow godhadhaa video garagaraa gaggabaabaa wayitti isinii poosti goonu share godhaa walii share godhaa sagaleen keenya kun bakka mara akka ga'u nuti kaleessallee ijoollee sabaati gara duraatittis ijoollee sabaati boriisiif taanis ijoollee sabaati gaafa jarri kun as garagalanii ufitti deebi'anii waan ummataa dalaguu jalqaban bareeda jirtan jabaadhaa saniin gara kaanitti ammoo gaafa isaan akkana dubbii oromoo irraa daban itti cabsinaa jechuudha masgiida diigamu quraana biyyeen itti naqamtu lola oromiyaa irra labsame ni balaaleffanna ani dhugaa jala fiigaan dhugaa isinitti maan dhugaa jala fiiga bakka diqqoo isii fooyyeen jirutti okay jabaadhu abiyyi nama fakkeenyaaf dhimma amantii dhimma maalii jennee araara gaafa inni buusuu dhufe sirrii jirta araara buusi jenneen hin ta'uu qawween fixa jedhe hin dandeettu jechaani jirra jiran dhufee masgiida diiguu jalqabe hin diigin sirrii jirtu jechee itti maa jirra baga masgiida diide jechaan jirru baga waraana adda bilisummaa oromootiin lolte jechaan hin jirru gaafa inni waan araaraa dhufee waan oromoo dubbate bareedaa itti fufi jenneen gaafa inni dhufee araarri hin barbaachisu oromoo qawweedhaan amansiisa jedhe hin dandeettu jechaani jirra kun badii miti kun ammoo abiyyii deeggaruu miti dhugaa waliin dhaabadhaan gara kamitti oromoon amana guyyaa takka waan hin taane oromoo irratti dubbadheen beeku bakka ummata oromootiin as garagalee furmaata fidaa jirutti okeetun bareedduudhaan jira kanuma wanni isin abiyyii deeggaran aseetaniif an abiyyii deeggaruu osoo hin taane hujii deeggara waraanni adda bilisummaa oromoodhaaf wasaanyiidha gizee kana keessatti injifatamuu hin qabu gonkuma qawwee waraana adda bilisummaa oromoo irraa hiikamu tokkollee jiraachuu hin qabu kana hundi keessan ofitti himaa warri biyya keessa jirtanis informeeshinaan waraana kana bira dhaabbadhaa warri diaspooraa keessa jirtan ummanni oromoo aktiivistoonni oromoo hujii keessan kakaleessaatti deebi'a ummata oromoo kakaasu ummata oromoo sochoosu sagalee takkaan akka dandeessanitti waa poosti godhu waa gabaasu yaada bareedaa dhiyeessu kun hujii keessanitti deebuu qabdanii ummanni oromoo injifannoodhaan goolabuudha qaba akkuma Tigraay araaraan abiyyii wajjin goolabe waraanni adda bilisummaa oromoollee qawweedhaan osoo hin taane araaraan goolabuu qaba waggaa baay'ee ifaaje waggaa 5 guutuu ifaaje waggaa 6tti seenaa jira haga isa dhumaa injifannoo argatutti taaggaluu qaba kun immoo ifaajee kenna hunda oromoo ummata oromoo hundatu kana keessa ifaajee qaba diasporaan oromoo hayyoonni oromoo aktiivistoonni oromoo artistoonni oromoo kana keessatti gahee baay'ee taphattan ammas ammoo qawween oromoo irraa hiikamuun oromoodhaaf salphinna akka ta'e beeytanii lola mootummaan amma jalqabe lola biraatii miti bar waraana kana qawweedhaan amansiisee qawwee irraa hiikee harka kennachiisuu barbaada kuni akka ta'uu hin dandeenye itti himuu qabnaa jechuudha akkasi jiran araaratti as deebi'ee yoo inni araaraan dhufe welcome obboleewwan lamaanii waliin waraaninaa jennaan jechuudha lakkin danda'amu qawwee sirraa buusee waan an jedhe qofa fudhattaa yoo an taa'e jedhen teettaa yoo an dhaabbadhu jedhen dhaabbattaa yoo an fincaa'e jedhen fincooytaa yoo an nyaadhu jedhen nyaattaa yoo an dhugi jedhen dhuuytaa yoo an fiigi jedhen fiidaa sun shimallis abdiisaati waraana adda bilisummaa oromoo irratti እንደዛ ነገር አይሰራም oromoo ላይ እንደዛ ነገር ተላላኪ shimallis abdiisa bichaadha shimallis yaa kottu garam garana fiigi dhaqi san shimallis hidhiisa
waraanni adda bilisummaa Oromoo akkasii miti gadi taa'ee naamusaan waan barbaade gaafii isaa argachuudha. Shimallisiin isinitti hin fakkaati. Shimee yaa kottu garam garas maaliifillee addan baafatu. Fiigi qamadii keessa dhaqii fotoo ka'i fotoo. Fiigi garas dhaqiitiin waa haasa'i fiigu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akkasii miti. Kayoo taa'i jetteen taa'u, kayoo dhaabadhu jettuun dhaabatu, kayoo fincaa'i jetteen fincaa'u, kayoo dhiisi jetteen dhiisu no. Mirga isaatiin qabsaa'ee dhiiga isaatiin daa'ima isaatiin lafee isaatiin bilisummaa isaa fida malee shimallisii miti siin jenna jechuudha. Kayoo koottu jedhaniin fiigee dhufu. Deemi yoo jedhaniin garam. Ajjeesi yoo jedhaniin eennuun. Maaliif ajjeesaallee kan gaafanne. Koottu yaa garam garas. Ajjeesi eennuun. Hujii shimallis abdiisaati. Hidhi eennuun. Maaliif hidhamaa yakka maal qabaa maal balleessee hin qoratama. Woboon akkasii miti. Dhugaa saba kanaatiif qabsaa. Kanaaf ijoolleen bilisiginnaa deeggartan isin coggaarreessuu itti fufnaa. Qabsoon kenna qabsoo sabaati. Odeeffannoo kenna gaggabaabaa isinii gabaafnaa. Saniin gara kaanitti nu arrabsuu mirga guutuu isinii kenninee jirra. Waan feetan nuun jechuu mirga guutuu isinii kenninee jirra. Eebbifamtanii jirtanii warri nu arrabsitan kabajaadhaan isin gaafannaa arraba akka itti fuftan nuti ammoo dhugaa jiru uummatatti himuu itti fufna. Waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin jaarsummaan alatti qawwee hiikkachiisanii talaalaakii godhachuun hin danda'amu. Hin danda'amu gara barbaadde gulufsiisuu gara barbaadde erguu abbaa feete ajjeesisiisuu hin dandeessu. San Shimallis Abdiisaa kan Rabbi Abiyyi Ahmadii fire gulufsiisu isa tokkocha. Taayyeen fa'aayyuu xiqqoo isii fooyyee qabanna fakkaate ergamuu didaa jiranii mootummaa kana Hangaasaan Ibraahim fa'aa talaalaakii turanii amma jarri waggaa 5 dabre jarri amma fooyyee qabdi Hangaasaaf Taayyeen hamma tokko fooyyee qabdi ergama biraallee of keessaa qabaattu wanni isaan Facebook irra barreessan waan duraaniitiin adda jechuu kiyya. Yaani ergama mootummaallee qabaatan propagandaan isaanii duraan oofanii fi amma xiqqoo fooyyee qaba. Yaani Oromoo yaadaniitillee ta'uu baatu keessatti homa jira tamadeen gada dubbanne santu keessa jira haa ta'u maqaa abaa'oo woboo jedhu kana xiqqoo isii Facebook isaanii irratti hin barreessan jechuudha. Woboon nagaa qofaan araara qofaan injifannoon qabu. Isa kana waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irraa kan isinii dubbadheera. Isiin sadaffaa waa'ee Jimaa Harargeeti. Uummanni Harargee Jimaa keessan irratti taarika dalaguudha qabdan. Isin faana jirran. Uummanni Oromoo bal'aan dhugaa isinitti himna. Rakkinna keessan, haqa keessan, Jimaa keessan, qabeenya keessan saamamuu, Jimaa keessan akka isin magaalaan baafan isin beelesuudhaaf dalagame. Uummanni Harargee akka uummata Harargeetitti ijaaramtanii aarsaa barbaachisu hunda kafaluudha qabdan. Jimaa keessan magaalaa geeffachuudhaaf. Jimaa keessan bakka barbaaddaniin ga'uudhaaf yaa Harargee isin ummata sodaan qabneedha. Ummata qabsoo Oromoo keessatti illee iddoo guddaa qabudha. Ummata taariikni keessan baheedha. Ummata abaa'oo jedhee waraana adda bilisummaa Oromoo gadi dhaabeedha. Ummata alaabaa adda bilisummaa Oromoo ishaaraa lafa kaa'eedha. Ummata qubee afaan Oromoo irra ittiin barannu kana ijaareedha. Keessatti Oromoon isin faana jira. Isin faana jirra kun waadaan. Warra garaadhaan bitamu coggaarraa isaatiif jecha. Isaatiin bitamee irra Jimaa keessanitti ashoofuu barbaadu. Kakana keessa amantii da'oo godhatee waa'ee amantii afarsuu barbaadu. Isaan akkasii suni talaalaakii baandaa warra mootummaa kanaan mallaqaaf ergaman. Warra mootummaan kun bitee bakka mara keessa bobbaasuudha. Uummanni Oromoo qulqulluun Oromoon bal'aan kutaa 11 isin faana jira. Mataan keenya isin faana jira. Sammuun keenya isin faana jira. Onneen keenya isin faana jira. Haqa keessan irratti qabeenya keessan irratti waan isin gootan hunda isin wajjin godhuudhaaf qophoo xumurree jira. Qophoo Oromiyaa hundarratti labsiin haa labsamu Oromoo itti shiddii yoo isin jettan itti shidduudhaaf qophoodha. Diyaaspooraa waan akkanaa nuu godha isinii godhuuf qophoodha. Harargee irraa kaafu gantuu malee hin jiru. Harargee irraa kaafu baandaa malee hin jiru. Harargee irraa kaafu hattuu fi saamtuu malee qabsaayaan Oromoo namni Oromummaa jaalatu namni uummata Harargee irraa bitaa mirga laalu hin jiru. Isin lafee duudaa Oromooti. Uummanni Harargee lafee duudaa Oromooti. Jaalattee jibbitee qabsoo Oromoo keessatti adda durummaadhaan masgamni namni si qabu qulqulluun jedhamee namni ilaalamu isini. Gatii kanaaf jecha uummanni Oromoo hundi gatii kanaaf hundi keessanuu bakka jirtanitti itti shiddu. Hin sodaatin baafadhu Jimaa kee magaalaa. Bani nu jalaa jedhiin karaa sitti haadhu kaasanii. Guyyaa har'aa masgiidatti dhaqanii masgiida diiguudhaaf uummanni akka jiruun uummanni musliimaa achitti bobba'ee masgiida yeroodhaaf akka hin diigamne hambisuu danda'anii jiran. Amma booda masgiida diigamuullee jalqaba lubbuu namaa galaafachuu qaba mootummaan kun. Jimaa Harargee Jimaa kee magaalaa baafachuudhaaf aarsaa si barbaachisu kafaluudha qabda. Oromoon hundi gurra qeensee si eegaa jira.
sifaana jiraas hin jedhu manni Oromoo. Shimallis Abdiisaa waa'ee ummata yaaduu takka hin beeku. Inni bakka waan itti ajajetti kenname hojiitti hiiku. Fiigi jennaan fiiguu, dhaabadhu jennaan dhaabachuu, taa'i jennaan taa'uu, nyaadhu jennaan nyaadhu. Yoo abiyyiin hin nyaatin hin jedheen torbee takka waan nyaatu Shimallis. Nama akkanaa kanatti Oromoo bakka bu'ee achi ta'a. Kayoo abiyyiin mana nyaataan seenii hin jedheen torbee takka mana nyaataan seenu. Akka waan inni ofii isaatii waan agana ga'u godhee gootanii nama kana komattan qabsoo geggeessa. Uummanni Harargee falli jiru takkattiin haqa keetti irratti jimaa kee magaalaa baafachuu irratti salphinni beela caalee hin jiru beeki. Salphinna horii addunyaa kana irratti beelaa beeki. Beelli simaa qabeenya qabu kana kadhattuu godhee balbala namaa si dhaaba. Beelli simaa kabajamaa kana kabajaa sirraa fuudha. Beelli simaa kabajamoo akka gaariitti namni si ilaalu san gassi buusee salphisa. Gatii kanaaf jecha salphinna jalaa hafuudhaaf gandarra deemtanii karra namaa dhaabattanii sadaqaa kadhachuu jalaa bahuudhaaf aarsaa barbaachisu kafalee Harargeetiyya. Jimaan kee